Khaliif amma sadaa gobbee kun ifis illee ganda tokko ijoolleen mucaan lagamitte waadi do asirraa qabnee ilaa waadi sana gaffinne natu jechuu qoyya mucaan oggaa dhufee mootummaa muciyyoo tana fuudhee dura mucaa tana fuudhanii tallaaja geessan laakiin kadhee mucaa gubbaa mushaaraati gaafii kiyyoo naa deebi Waasir keessa xumuriitiin addan baafadhee waaniin adda baafatte. Ayyee muni carraasii kenneerra kalaas dhiifama guddaa. Ayyee. Abbaan dhimmaa dhiistaniiti isin akkanumatti ilmaama naasawaa jirtan. Anaa jala jiraame anaa dubbii tana fideemi. Anaaf imaamee fide anaati jala jira. Hin goolamne dubbii tana isaan warri gandeessiisan dallaala ta'uu malanii irraa dhaggeeffanne xumurree san bootaan paartituu gadi bu'eetiin axxarree isinii dhufeemi. Kanuma bar dubbii gabaabaa qalbii takkaan dhaggeeffadha. Okay, obboleeyyan kiyya Rishaan bilbila nakkanne. Gurbaan intala fidee dubbate sanis bilbila natti kanne. Ittiin bilbile. Obboleessa kiyya ati ilma haadhaati ilma abbaati jiraan jaani bilbila kana dhuftee live irratti intalti tuni viidiyoo bantee intala haadhatiyyaati intala abbaatiyyaati waan akkanaatti duute jettee ragaa nuu baata jenna lakkiyaani obboleessa isiitii miti naan jee shakkii keessa seenne jechuudha. dubbiin isinii galte namni kaan ittiin bilbile kalamada ani obboleessaa miti naan jette sadaffarratti itti bilbile ani obboleessaa miti ilma gandaati Oromoo wanni nakkannitan obboleessa nuufidiidha obboleessa haadhasii abbaa isii waliin dhalatan nuufidiidha jettanii bilbila natti kannitan sadeenuu bilbilli natti kanname obboleessaa miti kanaaf dubbiin haareen ka'uu qabdi jeetiin arra ana wanta banuu deemu namni invite ko mana mubaarak jannaan gastii khiyya cufee gamana dhufe jechuu kanaaf wanni abbaa haqaa jee sirriidha kunis wanni burqaan jee sirri rakkoon qabu qoranne hanqa takka deemne garuu obboleessa haadhaa fi abbaa garaa tokkorraa dhalate ilaamaan nuuf dhiyeessuu dadhaban isa ka addaan nuu baasu viidiyoo as bahee jechuu hawaasa kan irratti ani abaluuti intala gurbaa abiyyooti abbaan isii abiyyoodha adda baafadheetiin jira bakka araddaa isii adda baafadheetiin jira ani ilma abbaa isiiti ilma haadha isiiti jee viidiyoodhaan bahee wanna kana siif ibsanuun jaaniimi nuu dhiyeessuu dadhaban hin soban jechuu ani wanni dhengadda wanni haasoo inni hundi furuush godhe diiga jechuu ani karaa abbaa haqaatti gore jechuu ammaan fayyade awwaalcha moo kana awwaalle goosite akka dubbinu seeraan laalamtu akka micoon tallaa ijee diraamaa ta'uu ammaaliif ji'a kana keessatti mana dhaggeeffadha mici yoo takka tanuma isiit guyyaa 15 torbee lama guyyaa 15 baatii miti guyyaa 15 dura reefkisii tallaajaa jiran nuun jedhan okay jenneeti wuccu guddaa ministeerii Itoophiyaa irraa xalayaa xumurree mana yaalaa dhayne mana yaalaa keessa tallaajaa keessa dhayne dhabne dallaalatti deebine gaarattiin darbee nuun jette obboleeyyan kiyya na dhaggeeffadha uummata waa daddaa wasir kana naas ni hima lokeeshina nu kannite gaara san dhayne reef kadhamne muciyoo tanaas namni achi dhaqee arragaaggaxeen jiru reefka kana poolisii fuudhee marree fuudhee anin amanu warra waa daddaa wasir an akka kiyyaatti nama walaba ta'e reefka sanuu amma mucaan san fedhan waliin dalagatanii uummanni kun fedhu kutaa fedhe haa ta'u maqaa kutaa hin kaasu'an dallaalli walitti hidhatan akkana jee akkas jee waliin jaan isaan nuti hanqa xumuraa jala deemnee jechuudha guyyaa 15 dura irraa ka'ee mana yaalaa Itoophiyaa irraa waraqaa fixnee tallaajaa keessaa dhabne gaarattiin darbee jettee lookeeshina nu kannite dhabne jechuudha reefka duraa kanaaf reefki muciyoo tanaatu tallaajaa jiramoo hin jiru poolisii fuudhame hin fuune waan mana yaalaa dhaqee arragaaggateen jiru namaan itti godhee jira naaf obsaa kana. Wallahi karaatiin deemtan natti fagaate dhiifa manaa godha anammoo suuraa mucaan barbaadan suuraa mucaa yoo battanse namuutti dhiyaata mucaa Dubaay keessaa konkolaataa dhattee Suudiitti duuteyyuu saa tokkotti fudhanne kun ofinnee kaane sabboonaa koo waasaappiin haaseeniitii lakkoofsa maatii siinsii kenna maatiitti bilbilii akka namichaa naasoftee jirtuu fi abshiraa tasgabba'aa onlaayinii irraa dhagahee jedhi waa hundayyuu ammaalan sitti hima rabbi sitti fuudhe kaardii itti guuttadhu sabboona biyyatti bilbilii maatii tasgabbeessi burjaajaanii jiru kan jedhu nagee nama dhufee bilbilee jennaan maatiin burjaajaa jiru akkasiin duute sitti himi akka hordofaa jirtu sitti himi amma roobiin eegaa jedhi amaanaa sitti kennanne sabboonaa ko yoo dhageesseef
أما لكم سماتي كم مبارك مجوتن بانتا مجوديوتن دوتيمي لا خبرا ويكا تبرا قبان في بركة تبرا قبان في سنبرا خون نجرا ويار باك قبان نجرا نور الدين ويار باك دبنا بليس سنبرا أيه تاته سان والكيس ورك لا قرآن قبل أبونا كو ويا سورة مچا قبل أبونا كسعودي تيم بانا كسعودي تربياتي روتي كتنتي سورة قبل أبونا إنك باي مباركا نانك باي رادي من توجين تاريبا دفن توجين بوان تبرد دوام تبرد دوت تبرد فوراني فوانين عربي تلاجا جيسه هنربا رساسان دوامته ربين wanni namni jujjuu namni fafakkeeffatu hin jiru qabrii ciisa dhorkuudha waa alatti waa gargaaroo jiraate boonaadhuma waa'ee du'aa waan kanarratti rabbi galatoomu al tokkitti sabboonaa tokko jiru ennaan ijoolleen dawwaltee naa waamte isas sanas dhufee na wajjin eegalee xumurree biraa galle silaatu natti gadhiiftanii fixadhe aan isa dheengaddaan fudhu jennaan burqaan diddiyati akka waa intanaa wayii jiruun arge asuma keessa irratti isa dheengaddaan fudhu erga dhufee meenatti himame intalli keenya akkamitti duute baraa keessatti gatamte ani akkan itti baasu hundinuu dhageessanii amma kirkirii umaartu gidduutti otoo wal nyaannu mucaa reenfasii bineensa nyaachisaa jira yoo natti kennitanii natta manaa natti kennaa ofii keessanii bu'aa xarlallaan keessan nan baasaan akkasiitti duute lakki yoo jettanii yeroo gaarii qabaadha dhaqaa mana keessan baradhaati akkasii baasaafi an isinii waliin waan kana barbaadee baasuu hin danda'u dhiifama naa godha akkan itti deemuuf akkasitti deemtantu iyyuu اوكي سيرا قبونا مو سيرا قبونا وانت كباسي قبونا اوكي وانت كباسي عربني ولا مجيزي gadi bu'aa ofii keessanii natti jabaattu deemuu hin danda'u مبارك تكت deemuu hin danda'u ummanni na beekaa kun dhugaa keetti jedhaa jira ummanni komentii ilaalaati narraa gadduudha lakki yoo ta'u hangee bakee مبارك تايم ليميتي ما في كن نيف أبا كاتي في بركان waan kennu nama tokko lakki Isaan itti hundi dhimma kana keessan mee narraa obsinaaf gadduudha usuu hin danda'u narraa hundi keessan narraa bu'aa hundi keessan hin jedheen nam tokko hin jenne hundi keessan narraa gadduudha obsinaanii buunaati. Obsinii Samaaf yaadate yeroo ta'u maali yoo jedhame immoo shaffanaa ta'e asumatti dhiibna gabaabaadha kana kanaaf adubbatu burqaanii abbaa خايسي متي نما مري الرافودة سي متي خفودة تلاجة خايسي متي أكنا هاي من التين مجر يو أكنن هم مني يو أكني خجيب دي يو نانجي أباكا بكسانة تسلانة خجيب دنانجي تشوكب وان ولين دقيني وان تيف سو نوتي وننو همن متي يو ندوته ورّت هاريبا مخينا نوفو جرو عربوت نوفو جرو سنيتيتو nama kaan irraa buusee isii fuudhee achi geessee akka mootummaatti yaamaniif oorutti nama bira buusee deemee jaan. Wanni nuu hime namni nuu hime miciyyoo waliin makiinaarra jirtu makiinaarra waliin turtee fi warri mucaa achitti bilbilaan itti bilbilee yaamsisee poolisatti yaamee fi maali bilbilee warra akka poolisatti yaaman godhee fi ooruu bira buuse mucaa arsiisan kasuuraa kaasee maxxansee fi kana jechuun kan nuti dubbifne. Soo wanni kun dhugaadhaa hin beeku. Eenyu beeku Haaliq. Anatti dhugaana fakkaatee yes. Maaliif ijoolleen tun ijoollee gandeessiiti? Ka dubbifne ka dhiiraa ka achi tattaa'u ijoollee gandeessiiti. Ka obboleessaa ka ilmaa daadaasiitis tokko ijoollee mucaa. Namni kun hundi ijoollee firaa ijoollee ganda tokko dhalatanii jechuudha. Namni har'a kijiba isirra kaa'ee boru gandatti galuu hin qabu waan ta'eef nuti arraan booda jennee adda baane. Akkam jennee adda baane sanuu arraan booda hanga obboleessi obboleettiin abbaan haati dhufee haqa miciyyoo teenyaa dhokote juutti nuti fixannee isin gaafa haadhaa fi abbaa fi obboleessi immoo haqa miciyyoo teenyaa dhokote intalti teenya akkasitti hin duune jechuu gaafa sagalee isaanii dhageenye kaanee dhiiga siinii barbaannaa jennee adda baan waan haaree yoo dhageessanis yoo lakkii akka itti dheengadda baafte haasoytan san sirrii miti haareetti irra deebine ilaaluuf heena jettanis obboleetee isin miciyyoon isiniifis bana. ربي رحمتها هاقولوف جتها تنار كبر نمني وان تناركو بروان أكاتا دبتون قبضو مين من جيفت أجر خينيا بجوتنا أكاتا بردلبسي مرني خان عربني كلام مري بردلبسي نورو أفان نما خايا نما ده
arabni dhugaa rabbiin nama mee dhaabbatu chiraadha dubbi bikkaarra mee bikkaarra mubaarak naadhi sigaa sa mubaarak gisee namni biraa dubbatanii dhageeffataa gisee kiyya maaliif yeroo dubbannu rabbiif jecha dubbanna ila rabbiif jecha dubbannu ana dubbachaa jira miti gisee faraqaati yaa caljiga ummata kaanuu dhageeffata gisee dabaree kiyyaa maanusne ayyee maan rabbi si godhe dhageeffadhaa jira keenya sirrii dhageeffadhaa waan kana ijoolleen gartee wajjin karaarra deemaa turte keessaafuu obboleettiin teenya takka akkaataa isin itti irraa dubbatee fi akkaataa diinoon irraa dubbatee fi diinoo jechuun gurbaa gartee sanboota immoo reeffisiidhaa gartee bikka gartee silaa uummanni gartee dallaaluu walitti qabu. Bikka sanatti akka walitti qabanii sanboota maareef masiitu ni dhiine jenneeti sanboota mannummaan arabaa kun dhufee intalaa tonaa fuudhee isin nutillee mataa keenya nu fuudhee bikka biraa nu kaa jennee dubbii akka tokko hojjaan. Sanboota obboleessi keenya tokko kagartee Munir kan suura kanaan akkaawun. Arabni yoo nama Egaa duba abbaa dhimmaa dhaggeeffachaa jirtanii bar. Amma dhimma kana fudhatee gadi bu'ee kanaa dhaggeeffachaa jirtan eessaan geesse jaanni bar namni tokko. Wayi xumurree dhimma kana hin xumurree bar. Waa daddawaa sir keessa xumuriitiin addan baafadhee waan hin adda baafatte. Bayyee munii carraasii kenneerra kalaas dhiifama guddaa.